waan jedhe Maariyaam Yesuusiif maal taati? Yesuus hafuura qulqulluudhaan durbittii qulqullooftu Maariyaam irraa akka dhalatu duraan durfamee ergamootaan raajotaan dhugaa ba'an. Wanti bira dhufee mara abadan ergamaa Waaqayyo. hojiin kee dhaggadhu wangeela haa hojjetaa wangeelaa waa maarreen san hin daleeddu amma gartee asitti humaa waan san gartee waa takka siyyuu barsiisan jira kunoo waa takka humaa kunoo siyyuu barsiisan jira bee siniyyuu barsiisan jiraani ayyee barsiisa dhaggeeffadha akka sanan barsiisaa jira Waaqi waan isin jedhe Maariyaam Yesuusiif maal taati? sitti maan jira Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkamitti akka dhalatu karaa ergamaa Gabri'eel gara Maariyaam naqe. Erga dhaqee shinnaateedha macamni keenya qulqulluun. Erga kun akkamitti taa'ennaan isa namni isa dhiirriif dubarri wal bira geessee saalqunnamtiidhaan dhalatu miti. He's out of his mind. He's out of his mind. He's done. Iyyuu miti. Finfinneen baddee bar. Iyyuu miti. Biqilaa. Dubbiin jireenyaa iyyuudhaan otoo hin taane. Haa ta'u faranjiin akkini jettu gaaffii hubachuun cinaa deebisaati. Gaaffii hubachuun cinaa deebisaati. Haati Yesuus Afaan Oromoo miti. Qoy Yesuus Kiristoos Mariyamaan qoy obsi Mariyamaan jireenya dubbachaa irra malee obsi Mariyamaan la namni amantaa barsiisu obsa qabaachuu qaba. Waan barnoota namaa qabu dabarsuu qaba. Waa'ee amantaa mun beektotiyyuu otoo waa'ee amantaa beektanii nama narrabsitanii nama wanti hin jettan. Ayyu see rabse boo. Takkaas namni sun kan jiru. Mariyamaan Yesuusiin maal taati? Adeera taati, abbaa taati, haadha taati, obboleessa taati. Obboleetti adaadaa haboo waan dooyyee. Waan takka qofa deebisi. Maal taatiif? Yesuus Kiristoos durbee Maariyaam qulqulleettii irraa dhalate sin jechaan jira. Innis immoo hafuura qulqulluutiin hafuurri qulqulluu ishii keessa bulee dhalate. Ustaas, Finfinneen jira yoo naannoo Finfinnee jiraatte keessaa dubbisi sin qarqara rakkoon qabu. Nama Waaqayyo. Jechuun namni kun barsiisaa hoolotaa nama yaada gara Amaanu'eel nama keessa taaksii eebbifama. Nagaa koodhani. Fayyaa koodha Waaqayyo sinaa eebbisu. Jechuun namni gaafa waa'ee maqaa si gaafatu, waa'ee maqaa keetii gaafa si gaafatu, waa'ee abbaa keetii hin nagaan jira abbaa caalii. Isinoo shantaatanii afurtaatanii dubbattuanii isin nagaan jira. Anoo asi wajjin haasa'u miti ustaazii wajjin haasaa jira. No jechuun ustaazii kan si gaafatan fakkeenyaaf dhagahi ka takka obsi. Gidduu galteeti. Obsi kaa qo'ee takka kanaaf isatu lakki maaltu gidduu si galteeti. Maayikii kee qabatu. Dhiise bakka dhiise itti fufaash. Kan nu walitti dubbatu anaa fi abbaa caalii. Annataa ta'e boo si jaaladha nama abbaa caalii si dhagaan jira. Haadhaaf abbaa kee irraa dhalatte mitiyeeti. Eeyyee. Haati kaati irraa dhalatte haadha sii taati moo haadha siin taatu? Haadha naa taati. Abbaati irraa dhalatte abbaa sii ta'a. Inni kan Yesuus irraa dhalatte haadha taati moo haadha hin taatuuf? No. Yesuus haadhaaf abbaadhaan namaan dhalatee otoo hin taane namaan dhalatee otoo hin taane eessatti iyyuu kana eessa nageessuu hin dandeessu bahus hin dandeessu macaafa qulqulluu kan jedhu. Mee qeenxummaan takka nama kana deeggartan kottaa akka ortodoksii keessaa isin jirtu akka kee kana amanan wala amantoota ani mucaa kun isa beet ati amma abbaa caalii gurbaan Maariyaam hin jaalatu bar Maariyaam hin jaalatu olla ortodoksii galaansiyaa. Waan sin deemtanii kana manan beeka. Waan sin deemtanii kana manan beeka. Addunyaa kana hunda gaaffii tokkitti viidiyoo keenya uummata bira guutee qabattanii sanaan deemuu barbaadu. Irra isaa nama gaafattanii viidiyoo keessan gadhiifachuu barbaadu. Ani immoo keessa seenee akka sin hubattanan barbaadu. Gaaffii keessaniif deebii qubsaa sin waan si gaafan waan dhugaa deebisama waan dharaa deebisaa miti. viidiyoo. Ati waan dhugaa miti waan dharaa na gaafachaa jirta. Waan dharaati? Waan dharaa na gaafachaa jirta. Okay, Maariyaam waan dharaati? Ati waan dharaa na gaafachaa jirta. Okay, Maariyaam waan dharaati sin jechaa jirta. Okay, ana kan itti Maariyaam Yesuus na dhaggeeffatu. Maariyaam Yesuus haadha ni qaba moo qabu harmee? Yesuus kan irraa dhalate akka kee fi akka kiyya miti sin jedheera. Akkasii miti ani hin beekaa qunnamtii saalaa godheen dhalanne. Maariyaam irraa dhalate gadaamii isaa isii keessaa dhalate moo dhalanne boo? Dhaggeeffadhu Yoosef kaadhimamaa Maariyaam ture. Aboo waa'ee Yoosef sin gaafanne abboodhu
ani kente man akkan te mon akka Adamma Qur'aana fakkeenyaaf. akka wangeelaatti Eeshi. fakkeenya keedhaa Abbaan meedhaa qabdu. godhu na dhaggeeffadhu ka Abu. abbaan hin Abu qabu Muaz. Abbaan qabdooti. Abbaa Nin daadhalatti. Abbaan Nin qaba. qabdooti. nin qaba Inni qabda miti? Haadha qabda. Kan qaba. Yesuus akkamitti haadha duwwaa na gaafatte abbaa biraa galte? siifin hima yee ani Maariyaam wangeela ni jirti moo hin jirtu Jirti. Maariyaam baay'eetu jira. okay Meeqa Maariyaam jiraachuu Magdalee natti Maariyaam taan nan beekata. okay ta'e Yesuus deete san Maariyaam eenyuti Amma waa'ee maqaa Maariyaam Yesuus deessee miti waa'ee dhalachuu okay Yesuus namni kana gaafachaa Maariyaam torba moo saddeeti jira wangeela ta'e Yesuus jedhi torbatu jira. Dubroon Oduu okay dhaga'uu ergama dandeessa. okay dhaggeeffadhu amma gaamma qabamuuf deema ta ergamaan waaqayyo itti dhufee ilma hin Maalla deessa qabdaa. jeensaan tami amma dhaggeeffadha Amma waa'ee isaa miti. no deebis ta Gaaffii kee kana miti. kan ergamaa Waa'ee waaqayyo Maariyaam itti dhufee miti. ilma hin deessa Waa'ee maqaa Maariyaam miti. ta ilma Waa'ee hin maqaa Maariyaam deessa haadha Yesuus deessee maqaa ishee miti. Abu Muaz, sagaleen koo jira Abu Muaz. aboona biraa Abu Muaz, sagaleen koo jira. injira ustaat Qoyame xiqqoo Abu Muaz. Abu Muaz xiqqoo ishee naa turame. ayye Iyyaame. Haadha qaba moo hin qabu Cancala. Yesuus biqila. Iyyaame rakkoon qabu maatti abbaa caalii dhufte? Yesuus haadha qaba moo hin qabu jetteeti. Yesuusii dhalateeraa inni eenyurraa dhalate? Maariyaam durbeerraa dhalate. Maaliin dhalate? Hafuura Haadha qaba qulqulluudhaan moo hin dhalate. qabu jettaan jedhe akka yaada keetti. Qooyi erga dhalate Yesuusin maalirraa dhalate sin jedha macaafni keenya qulqulluun. mukarraa dhalatee jiru Ani waa'in dhaddee irraa dhalatee miti wantan si gaafate Ati maal irraa Yesuus dhalatte? haadha qaba moo hin Mukarraa qabu. dhalateeti. Yesuus irraa dhalate. Yesuus natti himi. Dhalate. Kankoos kan biqilaatiif kan abbaa caaliin dubbatin Yesuus haadha qaba moo hin qabu. Dhalateera Yesuus. Hafuura Haadha qaba moo hin qulqulluudhaan. qabuun jedhe. Maariyaam Haadha durbee qaba moo hin qabu. qulqulloofturraa dhalate. Maariyaam durbee Haadha qulqulloofturraa isaati dhalate. moo isheen haadha isaa moo haadha isaa miti. Waa'ee haadha isaa fi haadha isaa miti macaafa qulqulluu jedha. Kanaafuu atiyyuu Haadha dubbisi maal isaati jedha moo macaafni haadha iddoo sana? isaa miti Maryam. Maal jedha macaafni qulqulluun dubbisi? Eelaa waan inni jedhu Haadha isaa moo haadha dhaggeeffadhu. isaa miti? Ish na dhaggeeffadhu. Marqos boqonnaa 3 na dhaggeeffadhu goma maayikii qabadhu. Marqos boqonnaa 3 lakkoofsa 31 irratti kana booddee haati Yesuusii fi jedha. Haati Yesuusii fi haadha Waaqayyo keeti. Haati Yesuusii fi obbolaan isaa Obboloon dhufanii isaas jedha. dhufanii. Haadhallee ni qaba. Obbolaallee ni qaba. Haleluuyaa. Ni Inni si amanta, dabala. ni amanta. Wangeela Luqaas boqonnaa 8. Haleluuyaa. Wangeela Luqaas Ameen. boqonnaa 8 lakkoofsa Yesuus 19 irratti Yesuus yommus haati Yesuusii fi obboloonni isaa isa barbaacha dhufanii jedha. Lama sadaffaa tasii darba. Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1tti immoo guyyaa sadaffaatti immoo kutaa biyya Galiilaa mandara Qaanaatti cidhi tokko ture. Haati Yesuus achi turte jedha. Haadha qabu moo haadha qabu Yesuus? Sheer godha wangeelli lallabamaa jira dhugaa. Guddaadha Yesuus. Haleluuyaa. hin qabu haadha okay Sheer godha. Yesuus haadha hin qabu Haadha haadha qabu innu hin qabu wangeelli soba haadha qabu innu. Yesuus hin qabu hafuura Haadha qabu. qulqulluudhaan durbee Maariyaam irraa dhalateera. Taraa dhala Kan inni dhalateef immoo maqaa isaa immoo Yesuus jettee moggaafta. dhaggeeffadhu Maqaa isaa Yesuus jettee moggaasta. okay eenyutu Yesuusin eenyutu Maariyaamaadhaan ta Yesuus deette sanaan Dubbisaa irra eenyutu jette. Atu dubbisaa. eenyutu maqaa isaa gartee Yesuus jettee moggaafte jedhanii eenyutti hime ergamaan Waaqayyo Maariyaamitti ergamaa Waaqayyo. Maariyaam tam Maariyaam maqaa Maariyaam tamii miti amma kan wal Maariyaam gaafachaa Magdaleen jiru. Maariyaam Waa'ee haadha dhalachuu Yaaqoob Yesuus Kiristoos. Maariyaam tam Haadha Maariyaam qabaaf hin qabudha. Maariyaam tam Haadha qabaaf hin qabudha miti. ergamaan Waaqayyo Maariyaam tamit dhufe Gaaffii natti na gaafatte Maariyaam tamii miti. tami Maariyaam Yesuus dhiisi Yesuus haadha qabaaf hin qabudha miti. hin gaafadhan ergamaan Waaqayyo Maariyaam tamit dhufe Waa'ee isaa miti. ergamaan Waaqayyo Gaaffii natti Maariyaam na tamit dhufe Gaaffii kam na gaafatteeti? ergamaan Waaqayyo Maariyaam tamit dhufe ilma indeessa maqaas Yesuus jettaan jedheen Maariyaam tam Maariyaamitti dhufee Maariyaam tam waa'ee Maariyaam maqaan shittamii miti. Maariyaam saddeetu jedhamu sagaltuma wanta Yesuus ajjeesseessa haadha qabaaf hin qabudha miti. Haadha qabaaf hin qabudha miti. okay ayyettis deeba je Yesuus haadha ni qabu moo hin qabu Alaadha abbaa galuu dhiisaa naa bira. no kana booda ni Yesuus galcha dhalateera. galchuuf hin deebi deeqaa takka Hafuura booda qulqulluudhaan. hin galcha Maali Okay. tokko maal qaba hona na galchite? dhageewwan ayyee Yesuus abbaan Iyya qabu duwwaadha malee wanti isin wanni gootanii Yesuus abbaan qabu moo hin qabu Maa keessan argadhu. ayyee deem Yesuus hafuura qulqulluudhaan durbee Maariyaam irraa dhalateera.
Hafuura qulqulluun atuun dhalanne gana dhalatta atu.